taate sin beeku sababii ishiin irra jirtu sin beeku hagamma namoonni himu eenyu gaafadha kanaaf sisteemaan ama nama godhee yookaan immoo sababa tokkoon dhaqee yookaan nama ergee maalirra akka jirtu gaafachuu danda'a yookaan abbaan manaa ishee immoo dirqama haadha ijoollee xiyyaate waan ta'eef dhaqee moomaan na godhuus hin dandeessu waan ta'eef sababa ijoollee gaafachuu dhaquunis dhaqee laalee deebi'uu nan danda'a jedhee ture garuu isaafis yoo kan danda'amu ta'e yoo ari'uu baatte dhaqee gaafatee sababii waan ishiin irra jirtu natti himuu danda'a waan ta'eef amma waan ishiin irra jirtu iyyuu quban qabu jechuudha yoo balaan guddaan irra ga'ellee hin beeku innaa kanarra jirra isiniin jedha hinaaniin akkanatti ol qabnee jirra hinaan immoo hedduun jaaladhaa mallee taanaan haraaramuudhaafis yookaan balleessaa ishii kanallee dhiifama naa godhu. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota maartii akkam jirtu nagaa keessanii nagaan bakka jirtanitti isin haadha qabu isiniin jedha akkam fayyaa keessanii ani huzaa kootan jira akkam isin nagaa qabdu nagaan jira galata waaqayyo isiniin jechuun barbaada. Naami akkam jirtu fayyuma jirtu nagaa jirra noi garuu yeroo tokko nagaa qabna yeroo tokko immoo nagaa hin qabnu isiniin jechuun barbaada. Naami akkam jirtu si fayyaa keessanii nagaadha isiniin jechuun barbaada. Akkuma argitanii keessi koo gammachuu isin qabu waan ta'eef sababii viidiyoo duraarratti akka argitanitti arguu isinitti warri argitan yoo ibsallee isin barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Walitti bu'iinsa hinaanii walitti bu'uun jechuudha warri haarawwan dhageenyellee akka dhageessanii fi kana isiniin jedha ani immoo balaa abbaa manaa kiyya haasofsiisten abbaa manaa ishiitiin wal dhabde sanillee waamee anaaf jecha dhufee innillee ishiidha walitti bu'ee jechuudha walitti bu'iinsa addaati sanullee ishiillee miidhee jira ani wanta kana keessa oduun seenuu baadhee jedheen baay'ee natti dhagaamee eeggasanii jechuudha walitti buunee jirra mishinis rukutamte ani garuu waan akkana tasumaayyuu waan uumamu natti fakkaanne abbaan manaatillee tasgabbiidha waan haasofsiisu natti fakkaate garuu ishiin immoo wanta inni abbaan manaa ishii gaafatu san maaliif waan kana hojjette jedhee yoo inni ishii gaafatu ishiin immoo waan biraa akkamitti yooman dubbadhee waan akkanaa yooman raawwadhee dubbadhee jetti ishiin kanaaf ishiin immoo dhossuu kanarratti immoo filafiitii waan akkanaan dubbadhee waan akkanaa waliin haasofnee waan nageenyatii odoo jettee dhiisteeti garuu wanta ishiin viidiyoo irratti haasoftee waliin haasaan san dhossite waan biraa haasofte jechuudha abbaan manaa ishii aaruu danda'a aareetu qabatee hin rukute jechuudha anuma biratti jechuudha ani tarii akkuma viidiyoo irratti agartaa viidiyoo dafee tan dhaamse waan ta'eef jechuudha maaliif narri fadhe jechuudha ani waan duraa sababa ishiinis viidiyoo nagarrees viidiyoo akkuma ishiin mana seentee viidiyoo kaameraa nan bane ishiin ala turte natti fakkaate daftee ol seenne sababa sanii viidiyoo banee tanan teechise abbaan manaa ishii waan ishii gaafatu hundaa yoo wanni jedhu ishiin dubbachuu didde jechuudha maaliif waan biraa haasoftii maal gochuu mana kiyyan dhuftanii maal gochuu dhuftee gadeemte jetti sababa kanaan tasgabbiidhaan nutti haasa'uu didde nutti himuu didde waan ta'eef bixi uumame ishiinis miidhamte baay'een immoo miidhama ishiirran immoo ani baay'ee sirriitti anaara jechuudha ammayyuu kun maqanna sagannanee jira waan kanaa yoo doon hojjechuu baadhee yookaan immoo wannuma kana odoo waliin seenuu baannee hojii kanaa yoo hojjechuu baadhee walitti dhufuu baadhee jedhee tanaan baay'ee natti dhagahame garuu ani ishii baay'een jaaladhaa baay'een kabaja tureeyyuu ani sanuu mastuu wajjinii wal lolanii jiru sababa wal lolan san immoo ani abbaa manaa ishiitillee wal lolanii abbaa manaa ishii kanallee araarsee manatti deebisuu mastuudhaanillee walitti deebisuufan xaarii irra jira tureeyyuu ishiin garuu waan akkanaa wanni jettu anis garuu qabatamaan argeetii miti garuu akkamii akka kiyyatti yoo laaltan amma fakkeenya mastuu suuraa fi viidiyoo kaastee yoo na ergitu maaliif yeroo isaan silkiidhaan bilbilaan waliin haasa'an akkamitti akka waraabdes hin beeku argite haasofsi waraablee na ergite kanaaf mee isinitti maal fakkaata ana garuu yoo abbaan manaa ishiillee argu viidiyoo kana baay'ee sirriitti rifate akkuma argita viidiyoo irratti illee jechuudha baay'ee sirriitti tanaaddade jechuudha kanaaf anillee baay'ee natti dhagahame namni biraa namni alaa yoo kan viidiyoo kana laalee aaroon immoo maal natti ta'u maal ana gamtu natti dhagahame jechuudha ana abbaan manaa kiyyallee yoo taasee waan akkanaa maalidha yoo jedhe inni immoo akka waan ani balleessaa qabuutti irshiirra gora malee naafonni hin jiru jechuudha innillee wanti gonkumaa kan haasaa biraan jirreetti natti kan haasaa jechuudha sababa kana
tidaarii keeyyallee balleessaatti waan ta'eef ani hinaani duraan hedduu jaaladha hedduu kabajaa garuu sababa kanaan maaliif natti dhufte ani garuu kunoo yeroo biraankii adda addaa yoo abbaa manaa kiyya wullolee biraankii irratti hojjedhu san ishiin dhugaa seeti aga viidiyoo sun waraabamee biraankii ta'uu beektutti dhugaatti fakkaachuu danda'a yeroo kana gammaduu dandeecha jechuudha. Innaa kanaafi waaqayyo garuu hunda keenyaafuu laphee nu afaa deebisu siniin jedha. Innaa ani baay'ee sirriitti aareera ishiin garuu akkuma viidiyoo illee hin hojjenne natti fakkaata baay'ee miidhamteerti jechuudha. Munni xarapheeza irratti buutee xarapheeza bakkuma rukuteetti xarapheeza irratti dinkata hoonni jettu xarapheezatti buutee mataan rukutame jechuudha. Kanaafuu baay'ee miidhamtee jirti. Ani garuu atantamaaf dafee sodaadhee viidiyoo dhaamse viidiyoo san garuu dhaamse irratti yoosuma bakka lolli jabaan waan ka'eef ani qabee gadan baasee walumaan gadi baane waan ishiin akka taate sin beeku sababii ishiin irra jirtu sin beeku hagammaa namuu natti himu eenyuun gaafadha. Kanaaf siistamaan ama nama godhee yookaan immoo sababa tokkoon dhaqee yookaan nama ergee maalirra akka jirtu gaafachuu danda'a. Yookaan abbaan manaa ishee immoo dirqama haadha ijoollee xiyyaate waan ta'eef dhaqee uumaan na godhuus hin dandeessu waan ta'eef sababa ijoollee gaafachuu dhaquunis dhaqee laalee deebi'uu nan danda'a jedhee ture garuu isaafis yoo kan danda'amu ta'e yoo ari'uu baatte dhaqee gaafatee sababni waan ishiin irra jirtu natti himuu danda'a waan ta'eef amma waan ishiin irra jirtu iyyuu quban qabu jechuudha. Yoo balaan guddaan irra ga'ellee hin beeku. Innaa kanarra jirra isiniin jedha hinaaniin akkanatti ol qabnee jirra. Inaan immoo hedduun jaaladha mallee taanaan haraaramuudhaafis yookaan balleessaa ishii kanallee dhiise dhiifama naa godhi jedheeni ani immoo ishiidhaan walitti haraaramuun barbaada waan ta'eef kanaaf immoo tasgabbiin kun hunda keenya keessatti haa bu'u isiniin jedhuu barbaada. Abbaa manaatti ishiinillee araaramtee tidaarii ishii qabattee akka jechuun barbaada. Ishiinis tidaarii namaa keessa akka seenne barbaada jechuudha. Maaliif hundi keenya iyyuu tidaarii keenya qabannee jiraachuu barbaanna isiniin jechuu barbaada. Innaa kanaafani dhiifama naa godhaa isiniin jedha isiniinillee jechuudha. Kanaaf inaan waa'ee irra ishiin jirtu hin beeku quban qabu. Innaa chaanaala ishii irratti illee viidiyoo wanti gallaqqifame tokko illee hin jiru wanni ishiin taates hin beeku jechuudha. Innaa amee abbaan manaa ishii guyyaa har'aa yookaan guyyaa boruu irratti ilaalee guyyaa natti tole dhaqee sababa ijoolleetiin dhaqee yookaan maalirra akka jirtu ilaalee deebi'uu nan danda'a naan jedheera. Garuu mee hin laallaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Warri yuutuubii kana argines sabskiraaybii godhaa, koomentii naa godhaa, koomentii keessan illee isiniifan deebisaa, sheerii naa godhaa isiniin jechuu barbaada. Innaa kanaaf nagaa isinitti dhaammadhaa sumaanii.